Tigata manjira. Jira. Same. يا جري خونا أسكي ستنا تبديش واسمتي تكتكا ديتر سينما لا حاجة من دفيس. Asik kau dapat juga kecil. Kalau kan masih berbeda. Mencakup kok. Okay. أقول لما بو في دي ميس دفنك تيجي. Aye. أما شكو مجرى خنا تأمة تدفع دبرانهم ترى مسكين أوليك الديويسة أولتسن يا ربي خير ستين ديس إلهي أبشر يا ولسان إنسان درمان خابرنا برتين يتر يا رب أدلوباس Same. نسينا Aye. ها نسينا وين؟ نهي شيء. نهي نهي نجا إيه طيب. ها على dhimma tokkoo fi dhufe madakii takkaa fi dhufe dhimma dachii شيء ما تاتي. dachiin uumaan taane namaan irra wal qabnu saniif hin dhufe إيش؟ هذا. kun aradduma kanaa warra garbii goobaati fudhajaa لا لسه بيتني. harkaan deema laalisi miila qofaan dhufte harkaan deemaa kottu waa hundi sirriis amma boru dhuftaa waraqaa kana itti geessitee dabbaa sanitti itti geessitee innis dhufa ati immoo harkaan kottu haa yoo akkasii dhuftu barbaadde harkaan kottu geessa harkaan hin dhufa harkaan kottu nin dhufa moo hundaanu nin dhufa siifin harkaan dhufna waraqaa tanan itti geessu itti geessitaa isiis ni amtaa ati immoo harkaan kottu obboleessa kiyya akka wanni hundi daddaftee si dhumtoo barbaadde haa achi barbaadani nin bar yaa harkaan kottu bakka dandeenyu kee amma deemu haa nin dhufa nin dhufa mataan nin dhufa Ada select curi na nuju semua kami tahu sah. Karena pun tak mami mal nani kan, non jelas cuma dalam buka bani. Hamba kawan tak kata kafite bau ko si. Wei, wei ye beri itu kam. Ikut cari koi hawa jalan jira. Kita cari semua lagi. Lagi. Rakkoon qabu laga naannaa ishee affeera chitti wal agarra rakkoon qabu. Ayi bareedu. Ayyaa.
Kamu kan? Nagaan. Iya. Aye. 30 jira. Jira. Seenya. Sena. Akam. Nagaa. Nagaa jirtu. Fayyaa. Akkam. Nagaa jirtu. Akkam. Fayyaa dha. Taa. Isaaba. Akkam jirta maal isin yaadu? Fayyaadha nagaa. Aboo naslaasaa fi kan kana aboo isin yaadu? Dhugeetu dhufee noo. Aboo baanka minyaa gisee nufee dhufee fiiga. Maal buna mura saasa? No. Dhugeetu dhufee ammoo waan danda'u. Ayyee. Amma haajaaf ni jarjara waan ta'echa. Ayyee. Waan isintii madhufeen dhimma dachiisaniif. Maanis gargaaratti madhunaan jaraa waan fedhisiif godha. Akkuma warqaa galfanne sanitti dachii investimentii fudhanne gaafnu miskiina ta'e wanni godhutu hin dandeenye. Gubbaa qaalichi malee dhufee nagaa siisa. Hayya warqaatti kan. Dansii. Ana ture. Oo soori. Kanaaf amma deddeebi'aan ture hojii hedduun qaba ture karaa Finfinnee karaa Adaamaa hedduun qaba ture. Ayyee. Asitti gabaa hedduu daleena investimentiidhaan jennee namni waan akka hin qabne marga qabee jira. Tan immoo kararraa akka Aboo obboleessa kiyyaan si ta'uu yoo hin beeku obboleessa kiyya miskiinni maal godha kararraa galee achaa ta'u abbaa qabeenyaa kanaa kana keessummeessinanti. Akkasitti dhimma saniif dhufee isin bira akka fixanni beekaa isinuu amma yeroo achi teessee naan bilbiltu waan siif hin ta'a. Oomishaayiti iddoo hin dhufeessina. Maali? Oomishaayiti. Waan fitanii ni dabala. Kan qabu waan dhimma sun akka dhumu. Aboo qaalichi saniitiin fi kanaan nama sanii hundatti dabala tafeetetti daadhu obboleessa siifi inumaa toora addaa kan siitu bulchaa'u. Tanaa eebba waa hedduu dalaguu barbaanna. Namni akka biyyi nu goone barbaanna. Amma rakkoon qabu obboleessa kee kana waan irratti isinaa si fixa waan irratti isi fakkaatti. hedduu waan jarjaraa jiru jecha akka fixanii na beessa. Naa si fixa. Bakka naa si fixa. Fixa na raawusi qabu obboleessa. Aayiboo thank you. Abbaa qabeenyaa akka taanee ni obboleessa. Waanii nan amma tokko dhalli dalagee dargatii guddaa tokkotti naannee. Oni hojii tanaa wanta nama hojii tanaa asirraa olii kaa kursi tanarraa maaliif hundaa mootummaa akka kanaa mitu. Achi guma nama humsatti waan akka kanaa mitu waan akkanaa kana fayyadanii. Akkamiin ta'a? Dirqama gaa bakka. Miskiinni waan naa godha obboleessa kiyya mataa na dhugu nama dhukkubsu malee. Aboo teessan oolmaa. Aboo namaa. Aboo warraan tana laakanni mana guutuuna anarra obboleessa kiyya fiyyaatiin. Waan akka fiyyaatiin hin jee bakka anarra seenee jira jedhin. Abbaa qabeenyaa tokko rabbiin isaa umaraan buusni. Saamuu maadhaa buuse moo waliin mareenatti kan yaadamuun dadhabee obboleessa kiyya. Eegan hojii mootummaa seenee maallaqa akkana argee hin beeku. Kursi tanarraa waliin gaafi. Yo, harkaan kottu naan jee amma yooniin miilaatti dhaqe na dhiisu haajaati jelle naaf fixu amma harkumaan hin deemu. Maal? Harkaan hin dhufe akkuma ati naan jettetti. Aboo kana bara namni keenya. Harkaan kottuun harkaan lafarra deemi kottu jechuudha. Gabareen teenya yoo masalatti isaa obboleessa kiyya. Sumaan kee harkaan kottu harkaan dhufe hajjumaa Harkaan kottu amma gadi bu'aa warra akkatti harkaan dhufte. Harkaan hin dhufe. Una warra baay'ee gaafadhu. Harkaan gali hayi. Kaya kumaan gali. Kaya gimar baas turas deemalisi. Amma ni fixaaree harkaan hin gala. Haajaa dhumtee gali bakka obboleessa kiyya abbaan qabeenyaa itti namni harkaan deemu beeku haa itti fayyadamu. Deem obboleessa kiyya. Deem namni harkaan deemu beeku haa itti fayyadamu. Dachiin teetiin kanaa biraatti. Warga kota pasar memecah, benar? Baik kabar kalian terus tak? Dacin tiga apa? Akhirnya apa biar kejaran ke dacin? Dacin di kanine jira, baik mana lah beresai. Kota, nimbaan mana seperti mana Immimaan saya? Aku dah tidak berkami jangan produksi. Immimaan saya ini asal kota kota kali. Anim bain harka kotunan jeti harkan dak gijan harkan dak harkan dia mutana jena lolet akasitti dacci yono abba qabenya ti khan oso serri biye jir mal jeti harkan kotu jeti itira ke harkan ille khana mitina jar kan kotunan lembe ku gar kan kotu tada kan itu tidak tanah uno kat akasitti kota jadani
maal jechuu barbaadee hin beeyin amma tanaalla dhibeetii seera dhume gaafirraa maaliif jechuun tooyi qarshii naaf jechuu ta'inna saniire taatullee isaan bita dibicha tokkoon qabaa yoon gurgureetti itti hin beeyne gara minaalmaa harkaan kootti yoo jedhan kallattiidha kammoo isin duubaan tuffee qabna harkatti qabuudhaaf akka nu tolu qarshii kana akkuma jiru ogguun isin laalu harkaan kootti inni isin jedhu san wamaan qabdan natti fakkaate maal miilaan deema ilmaan qaraa isaa bar miskiina harkaan kootti inni isin jedhe kana qarshii kanatti daati kennaatiifi san booda immoo nu tokkuu isin qarshii kana kennitanii harkatti amne to'annoo seelaatti siraa jira wantoota akka nu ta'u qarshii kana sidaati kennaatu kanatti geesse akkasumatti sidaati wajjuma yana nu jetta wajjaa deemne harkaaf harkatti akkuma inni qarshii isaa tanni jalqabdan sani qandi kaadha isin jala bakka jabdu qandi garaa keessaa san kaadhaati akka isin jala banne hoggoo achi geessa hoggoo isin kennitanii hoggasuma harkaaf harka qabne olaantummaan seeraa maal akka ta'e malaamaltummaa namni kamuu fudhatee bawa kan dande haya kumurkane su dande nu sakan enna mi fis ka kanna kina makana wala haya ol baw ha si buki madan kusti amnan ta tikisho hara magara bane bashanne ti bina manenta mijo ashini qarani bare sifade kumashan ngisu shubet chisin jira makina senjari ni barbachisti kuma kore ana wala senjari tikisho fura mataji dufa tu 06 kanal ali. Davine. Awo agar jalannya cuma beli segi hirar. دريسي شوفي راس دريسي أشوفهم كلام ما كان في تناباتي شوفي تشات نداجن بتوني ما مرة لك تما ما كان في تنشي شوفي هاجاك شوفي تجاوب تما تبيسوف hiyyeessa ها نانسي أوه betul lu behel daga ada le milan dufte akan daga hai meta ha nanta arka ultir kan arka na pun delta barama akan batin be kopain akan ko pojefte dibicha segurguridin ai dibicha segurgure fidde figar harga dufte harga kana tanah si fuda harga dumu akan kana harga si ida kan harga dumu kana wai tabe قنا لفاين سي خامس فينك أباقي يجي ها ننت ما تعرف هما ما يبرد ما ما تكوت دور منابت ورقات سي بتا هاي المخيه في بتا ورقات هاي المخيه في وام بفتي وانا ليو ها وام بفتي ميلان دي مال ميلان كده ميلان أركان مو بارا يا رب Man, oricchiavetti. Ancora hatti. Ancora skinati porci mafte. Ancora la moto.
bagajirati. Seri bagajirati. Seri bagajirati. Seri bagajirati. Radhiman. Seri bagajirati. Seri bagajirati. Akan nama di bocah mana? Haya, jees akan nama dibica kabar dibica, akan miskinan, ulah derba, akan mati nih, derba na, derba. Wantoonni akkana yoo mudatan hawaasa keenya karaa bira dhaabbachuun akkam hawaasni akkamitti yeroo kanneeti furmaanitti kan namuu danda'a. Saya uftanii yeroo nu kennuu keessaniif galatoomaadha. Yaa akkuma walii galatti dhimma malaamaltummaadhaan wal qabatee akkuma biyya keenyattuu gufuu misoomaa ta'uun isaa beekamaadha. Gaafa kana jennu malaamaltummaan hawaasa bal'aa keenya irrattis ni raawwatama. Qaama mootummaa sadarkaa waajjira mootummaa keessattis ni raawwatama. Isa kana immoo ittisuudhaaf tumsi hawaasaa baay'ee murteessaadha. Gaafa kana jennu sektoroota garaagaraa keessatti dhimma lafaan walaa qabatu, dhimma qabeenya walaa qabatu, qabiyyeedhaan walaa qabatu malaamaltummaan yeroo itti mul'atu jira. Isa kanaaf immoo qaamni malaamaltummaan irratti mul'atee jedhu kallattiidhaan gara qaama seeratti dhufee eeruu kennate sanii qulqullaa'ee namni matta'aa hawaasa keenya irratti uummata keenya irratti raawwatu sun to'annoo seeraa jala oolee galmeen isaa qorannoo jalqabamuun ragaadhaan qulqullaa'ee kara seeratti dhalaa'uun barbaachisaadha. Kana gaafa jenneetiin jennu ammoo seektoroota garaagaratti matta'aan qarshii qofa kennuu osoo hin taane akka sadarkaa garaagaratti jira matta'anii sa'a hojii mootummaa dabarsuun abbaa dhimmaa qixa sirriitiin keessummeessuu dhabuun tujaara qofa abbootii qabeenyaa qofa dursa laatanii isaan keessummeessuun mataan isaa mattaadha waan ta'eef isa kanaan wal qabatee manni hojii mootummaa aanaa habroo keessa jiru hundi isaanii abbaa dhimmaa kun abbaa qabeenyaati kun miskiina osoo hin jenne halkaniif guyyaa hawaasa keenya ija bitaaf ija mirgaa goonee waliin halkaniif guyyaa dhaabbannee tajaajiluun nurraa eegama waan ta'eef kun ciminaan itti fufuun barbaachisaadha jechuudha. Qaamni matta'aan irratti raawwatamus ammoo gaafa matta'aan irra raawwatameetiin jedhu kallattumaan kara qaamni dhimma ilaallatu dhufee eeruu kennee daddafee waan san bakkatti dhaabsisuun murteessaadha. Kana gaafa jennu ammoo sababa nama tokkootiif jecha mootummaan abaaramuu hin qabu. Sababa nama tokkootiif jecha hawaasni illee hawaasas ta'e mootummaan walitti bu'uu hin qabu. Isa kana ammoo uummanni dafee ofirraa saaxiluun barbaachisaadha. Yoo uummanni dafee ofirraa hin saaxilu hattuun uummata keessatti seerawaa ta'e fudhannee yoo jenne hawaasni illee irraa barachuu danda'a. Qaamni malaa ta'es irraa dhaabbachuu danda'a waan ta'eef qaamni dhimma rakkoon irra raawwatames dafee kara qaama nageenyaatiif qaama seeraatitti dafee eeruu kennuun barbaachisaadha waan jedhu yaada qaba. Waliin taanee sochii balaa tiraafikaa kamuu haa ittisnu galatooma.